Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune ilmaan Oromoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota haa YouTube isiniin jecha har'a barnoota takkaaf lama qabadhe isiniif dhufee jira. Yoo isinitti tole share, like, subscribe godhaa isiniin jaa. Egaa gamanumaan gama barnoota kiyya haa deemnu na faana bu'aa ilaalaa isiniin jaa. Har'a barnoonni kiyya akkaataa YouTube irraa jechuudha. Viidiyoo daawunlood itti godhatan jechuudha. Egaa na faana bu'aa ilaalaa isiniin jaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya na faana bu'aa ilaalaa isiniin jaa. Haga dhuma isaa na faana bu'uu. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya haga dhuma viidiyoo kiyya na daawwadhaa. Subscribe, share, like godhaa isiniin jaa yoo isinitti tole. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya har'a barnoonni kiyya akkaataa YouTube irraa daawunlood waan tokko godhattan jechuudha. Waan akkaan isin hawwatu tokko yoo argitan akka daawunlood godhattan isin agarsiisa. Na faana bu'aatii na ilaalaa isiniin jaa. Gama barnoota kiyyaatti osoo hin ceenen duratti subscribe godhaatii mallattoo kanarra kaa'adhaa isiniin jaa. Mallattoo ishii tanarra kaa'attan al jettanirra jechuudha. Isirratti ciqwaasuu hin dagatinaa isiniin jaa. Akka barnoonni kiyya wantooti garaagaraa komadii akkasumas barnoonni garaagaraa akka isin bira dhaqqabu subscribe, share, like godhaa isiniin jaa. Gamanumaan amma gama barnoota kiyyaa adeemnu isiniin jaa. Akkaataan viidiyoo daawunlood itti godhatan akkanumatti na faana bu'aatii ilaalaa isiniin jaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya akkaataan YouTube irraa daawunlood itti godhatan टाइम कहाँ निकल जाता tolchaa है isiniin jaa. ऑफिस प्रेजेंटेशंस कॉल्स Kabajamtoota fi waan hin jaalatamtoota qabneef waan maanguddoon nama murteessu qofa osoo hin godhin dura kiyya akkaan isin hawwate tokko yoo akkanatti itti dhuftanitti hin jettan akkaataa itti daawunlood godhattan jechuudha. Mallattoo share jettu tanarratti al tokko gaccu kaaftanii obsaan na eeggadha. Yeroo inni akkanatti isinii fide al tokko akkana jala haa xooytanii mallattoo moor ta'e tokko sadii tanarratti al tokko ni cuqaaftanii obsaan na eeggadhaa isin achi booda YouTube viidiyoo meeti tanarratti al tokko ni cuqaaftanii egaa dhuma isaa na eeggadhaa isiniin jaa. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya yoo inni akkanatti isinii fide ka jedhu taate al tokko dhuftanii irraa ol hayxan marra takka dhuftanii irraa ol hayxanii irra deebitan jechuudha viidiyoo isaa. Irra deebitanii ammas ogguu takka mallattoo share ta'etti tanarratti ni dhooytan jechuudha. Ammas deebitanii mallattoo moor ta'etti tareef sanarratti ni dhooytan al tokko. Al tokko dhuftanii irra cuqaaftanii ammas viidiyoo meetii irratti deebitan jechuudha al tokko. Sila reef nuti dide waan ta'eef. Yeroo lama akkanatti irratti gadhooytan jechuudha. Yoo yeroo awwala yoo inni akkatti isiniif finne akkaan amma irra dha'e kanatti sirriitti daawwadhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha yoo isinitti tole. Daawunlood. Egaa akkuma arguu jirtan viidiyoon kun daawunlood naa ta'e jechuudha amma. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya barnoonni tokkoffaan kana fakkaata. Barnoota itti aanutti waliin itti fufnu isiniin jecha. Naaf kolcha na faana bu'aa na ilaala isiniin jaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya isteeppiin itti aanu egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya isteeppiin itti aanu akkaataa YouTube irraa maqaa itti jijjiiranii na faana bu'aa na ilaala isiniin jaa.
Nafaana bu'aa na ilaala isin jaa isteeppii lammaffaa akkaataa maqaa yuutuubii keessan irratti jijjiirtani. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya mallattoo qalamaa tan irratti akka al tokko nama cufaaftanii maaliif kanaaf kolchaa isinin jaa akkana godhattan jechuudha. Jijjiirratuu barbaadan maqaa barbaadanitti jechuudha. Achi booda seef godhattan an amma waan jijjiirratuu hin barbaanneef kama duraatiin haa dhiisu. Kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya barnoonni kiyya kana fakkaataa yoo isinitti tole sheer laayik godhaa sabiskiraayib godhaa isinin jaa barnoota biraatti qabadhee isiniif dhufti na jajjabeessaa isinin